ulfaadhaa fayyataa sinkata ulfaadhaa fayyataa galatoomaa jedha hawaasni asitti argame kana namoota baay'eedha galatoomaa ulfaadhaa jedha as garagalchuuf Magana ganu tani ma siya magana ting kakabara mo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Inna gama mashallah baay'ee nama gammachiisu tu kana ta'uu bare jiraadha nu silaan dhufne rakkoo konnekshinaa wayii qabda natti fakkaata. Hangenna amma sirranne jibliinet amma sirrateera inna gama miti inna gama koppilinkinu godhaa gamaan ummata keenya maalidha wallahi mashallah tabarakallah baay'ee nama gammachiisa otuun kana ta'uu bare jiraadha silaa dhufeera ammas qadee bira insha Allah gammachuudhaan mana hidhaatti beekan jira warri gammachuu kiyya qabdamne hundi keessan share koppilinkii lagochuun dagalanaati akkasuma kanarra nu wajjiniin taa'aa oolee obboleessa keenya kana tokko jimmaa kana kabraallee akkasuma Seenajib akkasuma Abdul Shukur community makka inni kan biraallee King Kamal Abdallah har'atinoo waan qooyi mufatee jiruu fi kan biratti hin argamne akkasuma uummanni keenya weh Hazana apa nama mereka timbal lezat naga ada dalam ni. Kabila orang anggap ni kabila nu dejera. Ang kabila ke dejera di pama obi orang anggap bu kabila nama ada. Akkasuma obboleessi keenya qeerroon maan akkasuma michuu sabaa jedhamti michuu Oromoo nu biratti argama meesti gammachuu kan kiyyarraa kan ka'e Allah mana keessa nu badee jira marii mana keessa badee jirta bayi deebi mul'atu bayi deebi kunooti michuu Oromoo nu biratti argamarraa inni kabileedhaa waliin moto kana baarreettoo beekan mee Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya Selamat datang di Jendera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan dirtu payah kita ni negara bapak menjadi nanti. Negeri Kenya pasti negara kamu sini Jendera. Harap menjaga macam menjaga bereda. Mungkin berarti karena mata bayi itu jira. Atau malega. Masyaallah gammat juga na sini gammat ni gammat gammat ni. Jawabanlah sini Jendera. Amma bodamu wana itu jira. Wannya apa semua? Mungkin aku mana dah tiba-tiba berat abad cubam. Jauh kami ju, mungkin berat abad cubam. Komenti ko pamit, posti ko pamit. Rakko jabat wan jiru gargaru era buddha berbacani. Mungkin berat aku margam nen, segala istri. Kanena kamal lakas istri. Argamu kamna. Umat Kenya, umat Oromo tak betul. Sebab sebelum mubarikin berada tani mubiyitan ba itu galatoma ti nufulfada nufjirada gamachuda kamna galatoma nasinen agar sih namoonni biraallee baay'eetu jiru hunda isaanii intervii gochuudhaaf ilaalamni tokko intervii na godhamu dhiirri deemu
Akan. Yani mana Ustaz? dia cakap gabawa wajib mana garam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nagaa fayyaa level fertanu bakka jirtan tunda keessan isin dhaga'u. Egaa akkuma argaa turtanii obboleessi keenya Mubaarikii yeroo darbee gaafa kamisaa mana yaalaatii fuudhamee bakka tursiisaa deeme achi immoo hagalatooman har'aa obboleewwan keenya isaan obbo Najiibii jedhanii obbo Abdushakurii jedhanii jiddarraa immoo namni lama Nuureenii fi Farii dhufanii turanii. Fanii gaa achiisa baasanii fidanii jennaanii amma immoo isa biratti argamna. Dhugaa rabbii dubbachuu fi yeroo tokko wanti wahii bifa dalgaa fakkaatee bifa gaarii ta'a. Achii baasuudhaaf yeroo hedduu irra deddeebamee yaalamaa ture. Achi immoo kaffaltii waan ta'e mallatteessanii akka baasan gaafatamaa turanii. Amma immoo shiftaan achii baasee jaratti immoo bifa amaanaatiin itti kennee bakkee taa'ee waan isa barbaachisu tokko waan yookaan egaa waan argatu rabbiif sana beekaa waan argatu waan ta'e haa ta'u dhimma isaa erga xumurratee booda gara jaraatti deebi'ee bifa kabajaatiin akka gara biyyaa galu irratti walii galanii achiisa fidanii dhufanii jarri isaa galatoomanuu isinis hawaasni karaa hedduun iyyafataa turtanii gaafataa turtanii guyyaa guddaatti jennee si waadaa galchifannee turre akkuma sana guyyaa guddaatti immoo nuu baasaniiru. Gama biraatiin wanti sirriitti hubatamuu qabu dhimma obboleessa keenyaa kuni tokkoof tokko har'a erga sichi qaama akaal godhadhoo ta'e sichi harka keenyatti hafe gargaarsa gargaaramuu qabu gargaaramee yeroodhaan gara biyyaa galee achittis wanti godhamuufi qabu godhamnaan yeroodhaan utuu hin qabbanaa'in utuu hin hafin utuu wal hin ta'iniin gara hojiitti akka seenu gochuutu barbaachisaadha waan ta'eef kanarratti immoo hundi keessanuu gahee mataa keessanii taphachuudhaan guyyaan gargaarsa isaa gidduu kanaa gara fuulduraatti beellamni qabamee ture. Guyyaa beellamaa sanarratti viidiyoon gadi bahamees ni waraabamaa mana asliitti jedhamee ture. Kanaafuu guyyaa sanarratti gargaarsa isa barbaachisu gargaartanii mucaa kana kabajaan akka gara biyyaa galchinu akka gara biyyaa galuu isin jechuun barbaada. Ulfaadhaa fayyaataa galatoomaa asii isheen ajiib waan jettan yoo jiraate waan gabaabaa tokko jiraati. Ishee galatoomaa hin jenna. Egaa obboleessa keenya Mubaarak akkuma dhageessanu duraan Mustafaa ture. Eegdota guyyaa kamisaa Mustafaa irraa jarumsa shuftaa fuudhanii bakka tapha jalaa geessanii. Akkuma jedhan guyyaa kamisaa dhannee baasuudhaan turre sodaa wajjin wal taanee abisha waliin baasuudhaan turre guyyaa kamisaa dawaamni dhumnaan dhiibnee guyyaa guddaatti dhaabnee akkuma jedhan gaafa guddaa dhannee baafnee jirra. Alhamdulillah magaalee nu bira jira. Kana keessatti egaa obboleessi keenya Mubaarakiin gargaarsa irraa hin dhaabbatina. Lukti isaallee istifshaala barbaada, kaachuu waa hedduu barbaada. Biyyatti illee mana ijaarrachuu barbaada. Hin argitanii nama lafa hin qabne dalagachuu hin danda'u. Nu walumaan dhaabachuu qabna uummanni Oromoo, hawaasni Oromoo warra addunyaarra jirtan. Cufti nu warri bahaa jiru, warri lixa jiru waliin dhaabbadhaatii gargaaraa mucaa kanaa gargaarsa irraa hin kutinaa isiniin jenna. Kanumaa obboleeyyan kiyya immoo kanattaan see dhingalateeffannaa unsula keenya jiddaadha. Nuuriin dhingalateeffannaa asitti illee itti gaafatamaa koominitii Makkaa obbo Abdushakuuriin illee dhingalateeffannaa uummata keenya waan isaa hojii dhaabbataa jiru hundaa dhingalateeffanna isiniin jedha. Kanuma assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Gama hidhamsuutti Abdushakuur amma sagaleen amma reef dhaga'amu waan ta'eef dubbadhuu inni silaan dhaga'amu dhani bar misenjeraan barreessan kaayiroo irraa wallaahi manzuumaa sana cufaan dhaga'amu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. TikTokii beela irratti argamtan akkam jirtu fayyaa keessa jirtu egaan akkuma beekamu akkuma miidiyaa irratti argaa ooltan guyyaa dhaabbileessa keenya Mubaarak gaafa guyyaa kamisaa dhingachaa hospitaala Saudi Jarmanii irraa gara shoota baharaatti fudhatame. Akkuma beellama isinii gallee jennee adda jalqaba imbaasiitti wal geenye achitti wal gahiteenye koree ijaarree koreedhaa wajjin gara waajjira shoota baharaatti imaluudhaan achi akka ba'ee bakkee taa'ee dhimma isaa akka nu hordofatu kallattii safaaraa keenya irraa fudhanneen dhufnee mudiira shoota baharaatti himnee sana jarris nu jalaa qeebalanii mucaan ba'ee jira. Gara fuulduraatti immoo dhimmi isaa mu'amalaan isaa kaafameera jalqabeera. Gara fuulduraatti waan manni murtii isaaf murteessu fudhatee
kabajaadhaan gara biyya isaatti gaggeeffama. Gargaarsa baarikii wal qabatee sabaaf sablammii dabalatee waggaa 11 mucaa kana gargaaruudhaaf tattaaffii godhaa ture. Namoonni gargaarsa yaadaan dhaabatee yaadaan dhiphatee mucaa kanaaf ibsataa tureera. Kanaaf warra ibsataa fi turtan warri gargaartan keessan maqaa koominitii makaatiif maqaa hawaasa keenyaatiin galatoomaa jechuun barbaada. Itti aansuudhaan konsilaan keenya waan guddaa qabu godheera. Prosesii daandii murtiibiini akkuma nuti bakkee teenya yookaan walii bakka maal akkasii taane waan seeraan kennameeftu jira waan ta'eef seerri akka kanaaf Faridii wajjiniin jiddarraa kaanee gara Siwoodhaatti malee ergamaan imbaasiin nutti kenna. Ergamaa imbaasiin nutti kenna kallattii majalli nutti kennanii galmaan geenye rabbis nu milkeessee jennaan baheera hatta immoo sagantaa gabaabduu kana. Faridii gatii gara jiddaatti deebi'anii gababamanii ganamarraa kaanii waa humna qabuu turanii haa ta'uti naatiidhaan jidda waan taaneef sagantaa guddaan immoo kana gurra gurraatti waan jiru kana callisee yeroo gabaabaatti. Wanta ergaa dabarsachuu barbaadu safaaraas haa ta'u namoota ramadames haa ta'u qaamolee waan kana tattaaffataa jiru qeequun dura akkamitti wanti kun deemaa jira jedhanii yaaduu gaarii dhimma mubaarik imbaasiis yoo ta'e nama dhuunfaas yoo ta'e namni hin tokkomne hin jiru. Namni hojii isaa dhiisee deddeemee waan kana murteessuudhaaf cinqamaa ture. Mana isaa taa'ee namni cinqamaa hin jiru. Yeroo mucaa kana fuudhee galu yeroo karaarraa goree jedhu namni isa arge hunda dubbisee bilbila fudhatee abshir jedhee ni bira darbaa jira. Kanaaf imbaasiinis hawaasa keessaa tokko waan ta'eef qeequun barbaachisu waan danda'amu hundaan godhaa biyya kabajaa jiru nuyi. Of deebi'anii qeequun barbaachisu utuu rakkoon jiraate nuti qabsaa'ee jalqaba. Fudhataadha, kuminitiidha, qunsulaadha jedhee nama arrabse namni tokko. Nuti laazima qunsulaa ta'uu qabna sagalee namaa ta'uuf. Laazima bitaakaa qabaatu qabna bitaakaa qabna ka wayyaaneen nuu kennite bara wayyaanetu har'aa miti. Yaa jamaa sammuu keessan shagalchiisa. Sammuu keessan shagalchiisa. Wanni amma adhiiseera kuno Abdushakuur har'a kuno mucaa fuudhemi waliin argitaniimi yoo kun feemasii nama godhe feemas ta'a. Hatta yoo isinillee duroomsitti durooma ana wallaahi billaahi an gammachuu mucaa qofan barbaada. Toluu isaa qofan barbaada. Si galee nuti namallee filannee biran finne nu kadhannee isin hin dadhabne. Nama meeqaa keessan kadhannee isin hin dadhabne nama filee fidee mucaa bira ebalu abarra eenyu abarra sammaa faarsuu dhabdee isa ka viidiyoo mucaa kanaa gabbaase jedha guruppii keessa seenee yaada akkanaa yaada gaggabbuu akkana kana haasa'uun gaarii miti. Obboleeyyan keenya kabajamoo fi jaalatamoo uddaa gara obboleessa keenya kanaa dhufnee hojii babbareeda hojii qabadhee ka'ee itti milkaa'ee jira. Tokko mucaa kanatti hamilee ta'uu Oromoon sibira jira jechuun lammaffaa immoo ummatuma aangoo isaanii haga samii ol fagaatte kan hirriba ol ka'an kan akka kaka'an akka deeman akka namaafuu waa socho'u aangoonee jira. Iyyansi keenya itti milkaa'ee jira. Ammallee wanni an Oromoo as jirtu tana dhaamuu barbaada. Obboleessa keenyaaf qarqaarsi warri miidiyaa waan tokko keessan seenina. Dengada gaafa tokko wada jarana kun yoo asirra dubbanne way qalmaan qopheessa ambaasaadar akeekachiisa ho'ina kennan. Akka ambaasaadar akeekachiisa natti kennuule Abdushakuur durataa kuminiti makkaattu godhe haasaa isaattu rakkoo keessa homaan irraa quban qabne jedhee jennaan ambaasaadar akeekachiisa natti kenna. Sinigalee nuti waa'ee mootummaa mucaa kanarratti wani nu haasoof qarqaara tumsaa fi mucaan kun hawoo homa kaasayyuu argate ganaadha amma waa hedduu isa barbaachisa nyaata dhuydoo isa barbaachisa
dhukkubsatee dhibee biraatu mustashfaa isa barbaachisa yoo galee waa isa barbaachisa utubaa jechuu malee waan biraa dubbannee hin jiru laakiin namni rakkoo uume tokko waa'ee kaasaa maa dubbadhe amma nama rakkoo jaarsummaa diduu kuma gana diduu awwaanni dubbadheef maa sadhiiftanii jedhee aslii na gaafatee jennaani haagara kuma dhibbaa ossiqu haagara kuma shantamaa ossiqu akkamitti hagana fuuna jechuutu nu dhiisisiise malee rakkoo biraati misan irratti walii galuu dadhabne waan akkana dubbatallee fi wannoo keessa nama galcha jedhee yaadu alaa kulli haal dhukkuba ganduu malee dhiisa nu isin utumne malee isin cinaa dhaabbanne malee obboleessa keenya gargaarre malee akka oromootitti haa isin kana mara gadi buutanii waan akkanaa kana haasoftaniif himti keessattuu ijoolleen teenna akkanuma gabaabsaan wanni hedduu taateen iddoo mucaa kanaa irratti taate yoo haasa'e naaf hin ta'u aarsaan akka falchiisa an dalagatuu barbaadaa jiraatuu barbaada ni callisa zimmitaa warqinoo jedhaniimi as-sukuutik maadhaniimi rasuul rabbi alayhi salaatu anin callisa warri feemasii taatanii obboleessi kiyya aslilleen warri mucaa kana adda dureedhaan sochootan waa gootan waa dubbatan waa'ee safaaraa taankiyuu amasa ginaallow jedha waa'ee kuminiitii waa'ee seeraa ittiin bu'ina waa'ee namallee ebalu gargaare ebalu gargaaru dhiisa waan dandeettan karaa qajeela qalaa karaa sirrii ta'e qofaan mucaa kana hamilee tahaa gargaarsisa amma dheengadda summina mubaarak musammaa achii dubbate asitti dhiibbaa goote haga fedhe si qaamaa dhabu waan fedhellee yoo ta'e haamid jira riyaadin jira miliyoona tokko argata akkamitti akkas taatan jedhee abjuu bala beeraa jedhamtu san haasa'e haamin kamuu safaaraan ala socho'uu hin danda'u beekamtii safaaraatiin ala socho'uu hin danda'u inni illee haamin jedhan sun achi bilbilee akkana warra kuminii tutulaafe malee warra maalii tutulaafe malee mucaan akkana argata wanni akkanaa kun waa takka isinitti himuu jala sanadeef jechi wallaalaa yoo bu'aa buusuu dadhabe rakkoo uumuun dadhabu irran deebi'a jechi wallaalaan jedhu yoo bu'aa safaararraa hin dubbatina koominiitiirraa hin dubbatina yoo dandeettan faarsa dadhabdan callisa jireenya barbaada safaaraan keessattuu mucaa nuur jedhamu dura ta'an safaaraa baay'een waliin ta'abe baay'een waliin rakkate gahee mucaa kana keessatti tama dhugaatii